مبروك jechuudha. مبروك jechuun amma arabni waan tole tokkoon ما مكان ترجمان ما دكتور مال تاتن مكان jechuun gama afaan oromootti hiikameetiin badhaadhina jedhama malee badhaadhina jechuu fi bilisiginnaa jechuun. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota keenya kun kan isin hordofaa jirtan chaanaala keessan Oromoo FM dha. Namoonni hanga amma chaanaala kan argu yoo jiraatan YouTube chaanaala keessan gubbaan isheentu Oromoo jettanii maqaa keessan barreessitu irraa achi siitu FM gootan. Akkasuma jechuudha. Achi booda search yeroo isin gootan kallattii suuraan doktoraa yeroo inni ol isinii bahe iddoo subscribe jettu saqqee yeroo itti gootan kallattii maatii keenyaa wal baratan jechuudha. Yoo mootuu mallattoo bilbilaa ka achi aansatu wixan nuti dabalamtan jechuudha. Amma kallattii guyyaa hadhaa kana qophii isin seeqachiisa dheetii yaa'u tokko asirratti isin dhiyaatee jira. Qophii kana yoo isinitti tolee itti fufiyettaniitiin koomantii jalaan nu barreessitanii kun qophiin maal isin fakkaate guyyaa hadhaa kaadiree guddaa bilisiginnaa tokko bakka kanatti affeerree dhukkee irraa kaafna jechuudha. Kaadireen guddaan bilisiginnaa kun eessarraa akka asirratti dhihaate inni eenyuun akka ta'e yoo nu wajjin turtan ni agartu jechuudha. Amma kallattii gama isaatti achi isin dabarsaa subscribe godhaatiin wajjin deema. Yaamicha keenya kabajatiin asirratti argamu keetiif guddaa tokko galatoomii isin jechuu barbaadeeti. Galatoomii asirratti na affeeru keetiif guddaa tokkoon si galatoomfadha. Galatoomii. Hayyee amma kallattii maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii nu himteetiin gama ajandaa keenyaatti dabarraa jechuudha gaafitti aanu. Ani maqaan kiyyaa Dr. Jamaal jedhama. Akkasuma kanneen itti dhaladhe Oromoodhaa. Oromiyaafin dhaladhe. Oromiyaattiin dhaladhe jechuu barbaade amma gabaabinumatti yoo si ibsi. Hayyee kallattii gama gaafii kiyyaatti achi fufaa. Tole gaafii keetti fufi. Kallattii gama gaafii kiyyaatti fufaa bilisiginnaa moo badhaadhina paartiin biyya bulchu jiru kun? Paartii badhaadhinaatii fi paartiin bilisiginnaa garaagarummaa tokkos hin qabu. Badhaadhina jechuun gama afaan oromootti hiikameetiin badhaadhina jedhama malee badhaadhina jechuu fi bilisiginnaa jechuun tokkuma gabaabinumatti. Maqaan inni turjumaanamaa doktor maal taatan maqaan inni turjumaanamu bara akka addunyaatti akkamitti turjumaaneffattan isin? Maqaan inni turjumaanamuun sirrimaa garuu jaarraa kana keessa maqaan inni turjumaanamaati. Turjumaaneffachuu barbaannaan ni turjumaanama. Fakkeenyaaf maqaa kee yoo turjumaaneffachuu barbaadde maqaan kee Abdulmubii yoo ta'e gama afaan arabiitti yoo deebifte Mubaarak jedhama. Mubaarak jechuun mabruuk jechuudha. Mabruuk jettiin amma arabni waan ta'e tokko waan tole tokkoon mabruuk jedhaniin jechuudha. Akkasi. Kee hoo fakkeenyaaf maal jedhamame kee turjumaanessuutti fi kee fakkeenyaaf maal jedhama yoo turjumaaneffatan? Maqaan kiyya yoo turjumaaname Jams jechuun Jamaal Jamiil jedhama. Jamaal Jamiil jechuun Jamiilan fakkeenyaaf Jamiila jechuun maqaa dubartiitiimi. Jamiila jechuun garuu hiikaa guddaa qaba jechuudha gama afaan arabaatti. Maalii kan hiikime? Oromootti yeroo deebifte ammoo Jamaal jechuun ammoo nama ija qabu jechuudha. Jaama amma Jamsi Jaama jechuun amma nama ija qabnee mire akkasuma Jamaal jechuun ammoo nama ija qabu jechuudha. Jamaal jechuun nama qoroo jechuudha afaan oromootti yeroo hiikamu. Shane bilisiginnaa ergamtuu wayyaane. Bilisiginnaa ergamtuu wayyaane si ergamtuu wayyaane si anaa miti barsi ergamtuu wayyaane wayyaane ergamaa malee nu himiti.